نفس إن لم تظفري لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baganagayaan arras gara channel keenya kan daawaa oro amantii keenya amantii islaamaa laafina nuuni dabarsinutti dhufne isinin jecha arraan tana qabxiin isinii qabannee waa'ee religion akkaataa isaan amantii isaa ittiin dubbachaa ture ChatGPT gaafachuudhaan deebii inni siif laate afaan keenyatti deebisuu isiniif dhiyeessuudhaafi isaan yookaan Jesus Allah jechuudhaan rabbii isaa yaamee jira jechuu gaafatteen inninis eeyyee akkas jechuudhaan yaamee jira akkuma Maariqoos 15:34 fi Maatiyuu 27:46 irratti akkuma mul'atutti Allah jechuun yaamuu isaa deebiseefi lammata irratti assalaamu alaykum hoo je'een beekaa jechuu gaafatteen inninis eeyyeen السلام عليكم جتودان أفان أرامايكين جلديبتو إسايا دبتين إجرا جتو همتير أفان لمان أفان أرامايكي في أفان أرباتو أفان أبلياني وانتير صدفارتي لا إله إلا الله جئيرا جتو غافتين إيه أكما ماركوس كود الله مديدمي ساقلر رتي ربي كينيا توكو جتو دبتين لا إله إلا الله يجو وجي والكتاب تهو ديوستيف أفرفارتي شهده جد إجرا جنان إيجين أكما جون كورا تربسا دهيرتي دبتين ربي توقفي إني إرقماساته دبتين كوني شهده وجي والكتاب تهو إساتي جتين دوب شنفارتي إن شاء الله جي إجرا جتو غافتين إني نسكا جتيفين أيه ماتيو ديدمي صدومي سقال الرتي أكان أني فديمتي فدي خيتين هاته جتون إن شاء الله جتون أوجي والكتاته سا همتيف جتون بل الحمد لله جتون هو وغيرا خيستي نجرا جتو غافتين إيجين هو قببا أولتي أركما جتين أكفا كينياتي ماتيو خلطوكو ديدمشن أركو دندني جتشودان غلط ربي غلچون أكجرو همتف جتشودا أما اللي بسم الله جتشون هو نجرا جتي غافتين شاجتي في إنيس إيجين أرامايكت بسم الله جتشودان أركما يرو صدومي أول نيو تستمنت خيستي أكا أرقمو أكا فكينياتي جون كل ألما سدي خيستي لالونا كدنديو موتي ديبسيف نمرتي إيسان استغفر الله هو جئت نبي خاجة چوغا فتن تجيتي فينيس أيين أكا فكينياتي لوكاس كلا توكو أفررتي يا ربي دي فمنو غدي kan ja'utu arkama jetteen kunis astagfirullah wajjin walqixa akka tahe ibsuudhaan deebisteef akkasitti gaaleelleen ajaa'ibuudhaan isinoo duba maal jettan amantiin isaa kun kami hajannuree jechuudhaan gaaffiidhaan waan arra qabattee nuu dhiheessite kanumaan xumurtee jechuudha duuba xumuruu keenya duratti yaa ilmaanaayyaa wanni isinii dabaluu barbaannu akka amantii islaamaatitti qur'aanni furqaan jedhama jechuudha furqaan jechuun waan rabbiin isa dura buuse raggaasisuu fi kan isa keessatti illee dogongora jiru ifa baasu jechuudha kanaafuu akka amantii islaamaatitti kitaabni isaa akkuma waan rabbiin dabarseef keessaa qabutti خلطني خيسة جراتولي جتي ربي خيسة أكجرتي فلان نجتشودا أما اللي خرابراتي والنسني دامنو أكما وانجيل خيسة هركنماتي سينا جامي خرا بكم سا إسلاماتين دبتموتي أكسمت خرا إسلامناتينيس حديثوت علمنما رسولات دبت جئي قلچه أكجرن بيخوتو سن رجراتا جچو
warri karaa amantii islaamaa laalaa isiniin jennu kan islaamaas kan islaaman taanes maaliif jennaan hadisoonni da'iifaa fi mabdu'a ja'aman ka ilmi namaa keessa galche jechuun ka adda bahanii taa'anii jiran kun kan kijiba ta'uun isaa beekame jechuudha. maaliif qur'aanaa wajjin waa waliin simneef kanaafuu ilmi namaa amantii islaamaa kana gizee ilaalu qur'aana kan inni ilaaluun isarra jilaatu hadisni kasii akka isinin dogongorsiisni jechuudhaaf kan isinii dubbadhe jechuu kanaafuu qur'aanni immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana kana zamana rasuulaatirraa jalqabee Muhammad 23 rasuula irratti bu'uu wajjin ilaa arraan tanaa haafiza ilma namaatiin ummata nama kumaantamaa oliin lakkaawamuun zamana irraa zamanatti qoma namaa keessatti waan qabamee jiruuf qur'aanni kun ilmi namaa itti idaafuuf itti ida'uus irraa irrisuus jijjiiruus osoo hin danda'in taa'e jechuudha. kana ulamaa'ota islaamaa qofa osoo hin ta'in beektoonni hedduunis warri qur'aana laalanii islaamawwan amantii beekiraab keessa jiranis ragaa bahaa akka turan beekamaadha. arraan tan ammoo kan sandaranii zamana koompitaraa bira tarree zamana AI keessatti AI'n alamaa akkuma beekumsa kitaabotii addunyaa irra jiran kan amantii beekutti qur'aana addatti ragaa bahee fi dubbachuu jira jechuu akka inni jechaa jiru tokko yoon isin hime qur'aana jechuun kan adda tahee fi ka fakkaataa hin qabne tahuusaa ragaa bahu jiran jechuu kanaafuu yaa obboleeyyan karaa amantii islaamaa hogguu laallu haala kanaan laaluu nurra jiraata malee nama amantii dalagu yookaayis zamana durirraa jalqabee ummata waa gaggeessaa islaamaa kanaatu khalaxa kana dalagee ummata kanaatu islaamaa sheekha kanaatitu hunu kana jala deemna jettanii akka hin dogongorreessinii dhaamuudhaaf wanni ittiin madaallu qur'aana tahuutu isarra jiraataa jechuu qur'aana irratti ilmi namaa ilaa arraan tanaa eebii takka arkuu hin dandeenye jechuu qur'aanni ajaa'ibaa olii tahuu akkuma nama dubbadhe kanatti ragaa bahamaan jira jechuu duuba yaa obboleeyyan akka qorachaa jirrutti Muusaa Iisaa fi Nabi Muhammad laga tokkorraa kan waraabbaman amantiin isaanittis tokko hatahee fi tokkichummaa rabbii leellisan tahuu arkaa qorachaa jirre jechuudha isinii tuquu barbaanna jechuu duuba yaa ilmaan ayyaa wanni nuti kana isiniif dhiheessinuuf isinis mee walumaan haa ilaallu addunyaa akhiraa waliin akka milkooynu jechuuf tahuu isiniif ibsaa arraafuunne isiniin qabanne kana kanumaan xumuru keenyaan duratti chaanaalli keenya kun guddatee hamileefillee akka nu ta'utti subscribe share fi like gochuudhaan gahee keessan karaa rabbii akka baatan isin gaafachuudhaan xumurra